Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti nagaa akka taatan abdiin qaba. Har'a immoo akkuma baratame barumsa Ingiliffaatiin isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Maal inni har'a immoo kan inni isiniif qabadhee dhiyaadhe waa'ee dubbisaati jechuudha. Dubbisa eegallee jira miti. Amma paartii afuraffaarra geenyee jira. Kanarra isiniif qabadhee dhiyaadhe. Isin fayyadee kanan yaade qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Maal inni jechoota chaa amma afaan oromootiin jechoota akka chaa, shaa, phaa faa kan jedhaman akkamitti akka dubbisnu gara ingiliffatiin jechuudha. Fakkeenyaaf asitti amma laal ch, sh, ph, ck, th, te, tio kana akkamitti akka dubbisnu jechuudha. Isiniif qabadheen jira jechuudha. Amma kana akkamitti akka dubbisnu ilaalla jechuudha. Amma ch'n waliin yoo ta'e chaa jenna jechuudha. Chaa jenna akkuma oromiffaati jechuudha. Kuni akkuma oromiffaati chaa jenna. Ch'n ammoo waliin yoo ta'e chee jenna. Ch'n ammoo I waliin yoo ta'e chi jenna. Ch'n ammoo o waliin yoo ta'e choo jenna. Akkuma isa duraa san jechuudha. Akkuma isa duraa isin barsiiseen jira miti. Exceptionii tokko malee akka maduraati jechuudha. Asitti immoo ch. Amma asirratti qubee Amaariffaa kanan fideef maaliifi warroonni amma qubee Amaariffaa kan beektan tasa yoo jiraattan nama tokkos ta'u ni fayyadamtan jechuudha. Kanaafuu amma ch amma ch kan jedhu afaan Oromoo keessatti qubeen ch jedhu hin argatamu. Akkanumaanan waliin barreesse malee itti dhiyaate waanan yaadifan chee isinii jedhe malee ch jedhama. Ch'n u waliin yoo barreeffamu ch'n u waliin yoo barreeffamu maal jedhama? Ch. Kun immoo qubee Amaariffaa kana warri beektan yoo jiraattan ch jedhama miti. Kanaafuu isin gargaara jedhee waanan yaadifan jechuudha. Shaanis akkasuma kophaasa yoo dubbatamu sh jedhama. Waliin yoo dubbatamu immoo shaa jedhama. Waliin yoo dubbatamu immoo shee jedhama. I waliin yoo dubbatamu ammoo shi jedhama. Shoo kan jedhamu immoo o waliin yoo barreeffamu jechuudha. Ch'n ammas sh'n yookaan shaan u waliin yoo barreeffamu sh jedhama jechuudha. Sh. Okay, f asitti ammoo ph'n maal jenna? Kophaasa yoo dubbatamu f jenna. F argitanitti ph'n kophaasa f. Amma kana asirratti kan qabachuu qabdan. Amma ch fi kun wal fakkaachuu danda'umaa miti. Asitti garuu ch f argitanitti. Ph'n ammoo waliin yoo barreeffame fa jedhama. Ph'n ammoo waliin yoo barreeffame waliin yoo barreeffame fe jedhama. Ph'n ammoo I waliin yoo barreeffame fi jedhama. Ph'n ammoo ammas deebi'ee o waliin yoo barreeffame fo jedhama. Ph'n ammoo u waliin yoo barreeffamu f jedhama jechuudha. Okay. Amma immoo ck amma ck kana kophaasaa k jenna. Waliin yoo barreeffamu ka jenna. Yeroo baay'ee kunniin yeroo baay'ee hin argaman garuu jechoota tokko keessatti darbee ni mul'atu. Kanaafan fide jechuudha. K'n waliin ck'n waliin yoo barreeffamu ka jedhama. Ck'n waliin yoo barreeffamu k jedhama. Ck'n yookaan afaan Oromootiin i waliin yoo barreeffamu ki jedhama. Ck'n o waliin yoo barreeffamu ko jedhama. Ck'n u waliin yoo barreeffamu k jedhama jechuudha. Asirratti afaan Amaariffaa warri tasa kan beektan ta'e nama tokkos ta'u ni fayyadama jedheetan yaade jechuudha. Okay. Asitti ammoo th'n kophaasaan maal bakka bu'a? z bakka bu'a jechuudha. Z kan jedhu bakka bu'a. Th'n ammoo waliin yoo ta'u yookaan maal bakka bu'a? Za kan jedhu bakka bu'a yookaan
ta kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Maaliif za bakka bu'a? Maaliif ta bakka bu'a? Exampleedhaan ilaalla kana. Ammoo kan biraa ammoo TH'n E waliin yoo barreeffamu zee jenna jechuudha. Z jenna. TH'n I waliin yoo barreeffamu Z jenna. TH'n O waliin yoo barreeffamu zo jenna. TH'n U waliin yoo barreeffamu yeroo baay'ee hin agarre kanaafuu nan dhiise jechuudha. Hin jiru, baay'inaan hin jiru. Kanaafuu har'aaf kanuman arge jechuudha. Kunniinuu baay'ee koomanii miti jechuudha. TH'n A waliin, E waliin, I, O irra caalaa Z kan jedhutu koomaniidha malee kuwwan koomanii miti jechuudha. Yaa garuu inuma jiran kan jedhufan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Asitti ammoo TIO. TIO kan ammoo maal jedhama kophaasaa yoo dubbatu sh jedhama. Kaawwan waliin hin qabu kunis. Kaawwan waliin hin qabu. TIO A jenneen barreessinu. TIO E jenneen barreessinu. Kanumaafuu hin agarre'anii kan qabu jechuudha. Hin jiru jechuudha. Hin jiru kan waan hin arginifanii. Okay. Example yoo ilaallu ammoo example amma asirratti maal jedha? CHE maal jenne? CH'n E waliin yoo barreeffama maal jenne? Che jennee miti? Che. CK'n immoo kophaa maal jenne? K. Kanaafuu maal jedha? Check. Check jenne jechuudha. Amma asitti ammoo gadi buune F'n I waliin kan barumsa isa duraa san yaadadha jechuudha. F'n I waliin maal jedhama? Fi jedhama. SH'n kophaasaa sh jedhama. Fish. Asitti ammoo G'n kophaasaa maalinni? G. G'dha. R'n A waliin raa. R'n A waliin raa ta'a. PH'n kophaasaa maal jenne? PH'n kophaasaa F jenne. Graaf. Graaf jenne jechuudha. Graaf jenna. Asitti ammoo SOCKET. S fi O'n maal jenne? So jenne. CKE waliin barreeffama K. K jenna. T'in kophaashii T jenna. Socket. Socket ni beektanii miti? Check jechuun cheekii ni beektanii miti? Cheekii gochuu wanta tokko dhugaa ta'uusaa yookaan sirrii ta'uusaa hubachiisuuf cheekii gochuu. Cheekiin akkasitti hubadhaa. Fish kan jedhu ammoo qurxummiidha. Graaf. Graafii jechuun bakka kan akka fakkeenyaaf chaartii yookaan gabatee ta'uu danda'a jechuudha. Okay, asitti ammoo baaking. Baak amma B fi A'n walitti maal ta'a? B fi A'n walitti ba jennee miti barumsa isa duraanitti irratti. C fi K'n CKI'n ki jennee barumsa irraatti irratti. N'in kophaasaa N jennee. G'n kophaasaa G jenna. Baaking. Baaking jenne jechuudha. Baaking jechuun support gochuu yookaan gargaaruu akka jechuuti. Asitti ammoo TH'n O waliin yoo ta'u maal jennee? Zo. S'in E waliin yoo ta'u se. Zos. No, asitti amma long vowel fayyadamne. Akkas duraatti dubbisnu jechuudha. Wanta asirratti amma isin ilaaluu qabdan zos. Zosee hin jennu jechuudha. Maaliif? Short vowel fi long vowel short sound fi long sound barannee turre miti? Kan duraa kana zos. O akka O'ti zos jennee dubbisna. Kan itti aanu immoo saayilentii ta'a jechuudha. Itti aanu saayilentii ta'a. Yoo kan duraa kun loongii ta'e jechuudha. Kan itti aanu immoo saayilentii ta'a jechuudha. Zos jenna jechuudha. Asitti ammoo zis jenna. THI'n zidha. S'in kophaa sdha. Zis. Asitti ammoo CH'n kophaa maalinni? CH'n U waliin ch. Ch'dha. R'n kophaa r'dha. CH'n kophaa ch'dha. Church jenna jechuudha. Church. Church jechuun mana amantaa beeta kiristaanaa kan jedhamu jechuudha. Zis jechuun kana, zos, sanniin jedhama jechuudha. Nation.
asitti ammoo argitanii na na jenna tio maal jenne duratti sh jennee miti sh achi maali inni yoo dhufumoo nation jenne jechuudha nation saba akka jechuudha. Asitti immoo t maaliif jenne duratti tha ta jenne jechuudha. Asitti immoo nniin kophaa n k'n kophaa k s'n kophaa s thanks jenna asitti taa fayyadamne jechuudha. Asitti kanaafan duratti achitti taafiyoo za jedhe jechuudha. Okay, asitti immoo maal jenna zee arriif zeer amma asitti immoo maal fayyadamna dubbachiistuun lama yoo kan dhufu ta'e maal fayyadamna jechuudha. Long sound fayyadamne jechuudha kan duraati irratti long sound fayyadamne kan dhumaa immoo silent ta'a. Barumsa kana isin sirriitti isin hubachiisetan jira. Barumsa sadaffaa paartii sadaffaat irratti kan darbe kana irratti jechuudha. Zeer jenne jechuudha. Zeer iin asitti silent ta'a jechuudha. Arriin kophuma ishii dubbatti r jedhamti. Zeer jenne jechuudha. Egaa barumsi har'aa kana fakkaata. Dubbisa Ingiliffaa eegaltootaaf kan jedhu jechuudha. Akka isin fayyadu abdiin qabaa. Mee jechoota isin beektan naaf barreessaa mee koomentii irratti mee. Fakkeenyaaf ch, ck, ph, th, tio kan ta'an mee yaala kan beektan jechuudha. Barreessuu yaalaa. Okay, kanuma fakkaata jechuudha. Barumsi keessan keenya waan hordoftanis baay'ee galatoomaa. Bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan isiniifan hawwaa. Aga barumsa biraatitti walitti deebinutti nagaa ta'a. Bakkuma jirtanitti fayyaa ta'aa.